Jira jirtu daawwattoota hordoftoota sagantaa keenya kun qophii gaaddisa Dimookiraasii Televezyiinii ONN irraa guyyaa kamisaa kaasanii darbudha. Qophii kana keessatti haala adda addaati balbaltuu ta'e Oromiyaa, Itoophiyaa, Gaanfa Afrikaa addunyaa irratti dhiyeessaa turreera. Qabiyyeen qophii keenya immoo dhimma nageenya hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, fayyaa, nageenya wal qabatee kan nuti haasofnu nagaaf tasgabbii dirreen siyaasaa bal'atee biyya ummanni akka wal ta'uudhaaf fedhiin keenyi dimookiraasiin akka bu'uura qabatudha biyya kanatti kan nuti hawwinu. Har'a kan haasa'uuf deemnu waa'ee lakkiyya wajjin Baahiluu Naccoo wajjin waa'ee Gaanfa Afrikaati. Maal taate Gaanfa Afrikaa ni deebina. Deemnee daawwattoota keenya Baahiluu baga nagaan dhufte. Waa'ee Gaanfa haasofna. Gaafni maal ta'ee Gaanfa Afrikaa kuni waan gaarii kan duriirraa adda ta'e jiramoo itti hammaatee dhibee qabdi moo hin qabdu dhibeen ishee maalirra jira yoo qabdi ta'e yoo hin qabdu ta'e immoo fayyaa jirti yoo kan jedhu ilaaluuf deemna. Kam jette waa'ee gaafa kana? Yoo gaanfa jenne egaa Afrikaan gaanfa qabaachuu masheeyyuu waan biraadha. Gaanfa irra ta'anii immoo nagaan akkamti gaafa irra jiraate nagaa dubbatu yookiin haasa'u. Gaanfatu dulloome ta'a. Gaafa irra teessee nagaan haasa'uun yoo rakkisaadha. Kanaaf akkas jennaan nama waraana gaafichi. Afrikaan gaafa qabdi sulula wanni sulula Sumaalee dabalatee Itoophiyaa keessaa immoo gama bahaa Itoophiyaatti warra jiran dabalatee Jibuutii dabalatee amma Eertiraatti Gaanfa Afrikaati. Yoo ani ishee ilaalte kaartaa ishee maappii ishee ilaalte. Kanaaf biyyoonni Gaanfa Afrikaa irra jiran kun nagaa qabu yoo jenne nagaan qabanii itti iyyuu gaafa irra jiraatanii gaafa irra ta'anii akkamitti nagaa ta'u. Namni mukarra rafuu hin danda'u. Kufnaan wanni ta'a. Humnaan kufa. Kanaaf biyyoonni amma Gaanfa Afrikaa jedhaman kun afuridha. Sumaalee, Eritiriyaa, Itoophiyaa fi Ijiptidha. Jibuutiidha. Ifama Jibuutiidha galatoomi. Baankiin addunyaa akka jedhutti biyyoonni kun baay'ina uummataa kitila 100 kitila 44 ol qabu jedha. Walitti hidhamee jechuudha. Itoophiyaan kitila 100 kitila 23 olii, Sumaaleen kitila 17 olii, Eertiraan kitila 3 olii, Jibuutiin kitila 1 akkasaa olidha. Kun hidhamanii kitila 100 kitila 45tti dhiyaatu akka baankiin addunyaa jedhutti 2022 kan baasette jechuudha. Yoo gaanfi kun fayyaa dhabe uummata kana fayyaa dhaba jechuudha. Gaanfi kun fayyaa dhabuun immoo hamma sulula giddugalaatti hanga Awurooppaa Ameerikaatti tuttuqa. Amma Gaanfa Afrikaa qofa miti yoo isaan fayyaa dhaban kan dhukkubsatu Afrikaa bahaallee dhukkubsata. Biyyoota torban Taanzaaniyaa torra jiran Sumaalee fa'aa maal fa'aa wanni Sudaan fa'aa dabalatee Taanzaaniyaa fa'aa dabalatee Ugaandaa Ruwaandaa fa'aa dabalatee jechuudha. Kanaaf biyya kana ilaaluuf deemna daawwattoota keenya. Mee biyyoonni kun afuridha waan ta'eef nageenyi isaanii keessaaf alaan laalla. Keessa maal fakkaatu? Alli isaanii yoo maal fakkaata? Isaan jidduu hariiroon jiru maali? Jennaa meetti lama fudha. Fayyaa ta'ii meegaani gama Itoophiyaa fi Somaaliyaa asumarraan hin kaa'u. Maal ati immoo Eertiraa fi Jibuutii yoo fudhatte Eertiraa keessa haga tokko biyya keessan turan nuti biyya kee sadaffaa moo arfaffaadha garuu sadaffaadha. Akkas taati isa laalti waa'ee sirnaan gad jabeenyaanis keessa beekta taajabdeettas wanta ta'aa jiru Gaanfa Afrikaa amma kana keessa guutummaa akka Afrikaa bahaattis inuma ilaalla wal hidhata waan ta'eef wantichi mee kan Itoophiyaa ilaala. Itoophiyaan akkuma yeroo hedduu irra deddeebinee dubbannu impaayera afaan qawweetiin ijaaramte afaan qawweetiin sabab sablammoota impaayeritti keessa kan bulchaa jirtuu fi bulchaa turte. Kanaaf sirna impaayeraatti immoo nagaan jira jedhamee jala muramee taa'uun hin danda'amu. Maaliif biyya humnaan cafaqanii biyya humnaan saba tokko humnaan bulchanii aadaaf duudhaa saba tokko humnaan
yoo hankoo beekte malee yookiin hankoo yoo hordofte malee jedhamee biyye akka biyyaatti walitti cuunfanii afaan qawweedhaan kan bulchan tokko humna agarsiisuun nageenya dhibuudha. Kanaaf rakkoon inni jalqabaa sirna ijaarsa impaayiritiiti. Kanaaf maddumti rakkoo haasa'amu kedha maasii qabeeni duraan tureera dhugaadha. Amma garuu aadaa koo afaan koo qofa jedhu hin jiru bifa jijjiirratti hin jiru. Isatti sii deebuun barbaade ka duriitiin hin kaase malee jijjiiramni hin jiru jechuun moomti. Haa ta'u malee rakkoof sabatiin si dhabuun kan durii caalaa yoo mammaate kan ammoo ragaa waliin haasofneera kanaan dursi. Maddumti rakkoo nageenya biyya kanaa ta'e keessa tokko sirna impaayera kanaati. Isin jechuu barbaadeni sirni impaayera kanaa garaagartee naa jiraatu malee fooyya'insi addaas numa jira. Mirgi afaan ofiin dubbachuu, barachuu, haasa'uu, amantaa barbaadan fedhan hordofuu, mirga barachuu waan mirgi dimokiraasii eega tokko shaakalameera amma ka duriirra. Garuu sirni as keessatti shaakalamaa jiru garuu sirnootuma ka duriitiin adda badaan akka qiyyatti. Kun egaa ilaalcha kiyya darsu. Achi yoo kaafne jalqabumaa kaasnee nagaan biyya kana keessa jira akka jedhuuf gaaffiidha hin jiru. Nagaan tasgabbaa'ee uummanni nagaan galee nagaan jiraatee jiruuf jireenya hawaasaa jijjiiramee dimokiraasiin lafa qabatee dimokiraasiin dhugoomee mirgi walqixxummaa sabaaf sablammootaa sirnaan kabajamee gaafatamni seeraa jiraatee hin beeku akka ammaatti sirna. Kun immoo rakkoowwan adda addaa kaaseeti jira. Haa fudhannu waggootan hedduu waan ammansiin jedhe kana kabachiifachuuf sabaaf sablammoonni gita barbaadanii fi kara barbaadaniin qabsaa'aa turaniiru. Qabsoo hadhooftu gaggeessaa turaniiru. Tokko mirga ofiin of bulchuu, mirga abbaa biyyummaa ofii kabachiifachuu, mirga biyya ta'uuf kan qabsaa'u jira. Inni tokko immoo impaayiritti kana keessatti mirgi sabaaf sablammootaa kabajame tokkummaan impaayira kana akka mirkanooftu yookaan dhugooftu kan itti qabsaa'aa turan jiru. Kan argidduutti lolli, ajjeechaan, buqqaatiin, duuti, hiyyumnii fi wantoonni adda addaa keessummeeffamaniiru. Waan kun yeroon sii himu haalli ammaa fi kan durii adda haa ta'u malee ammas rakkoon nageenyaa kun deemee babal'ate akka biyyaattu beekamee dabalata ollaa faanayyuu rakkoon adda addaa dhalachaati jira. Kanaaf rakkoon nageenyaa Itoophiyaan qabdu ka jalqabarraa maddu sirnadha. Sirna sanaa wal qabatee ammoo hagaarraatti ta'uun furamin hafuunsa akka gaanfa Afrikaattis deemee rakkoon daran babal'achuudhaan gaanfi Afrikaa akka nagaa dhabdu faaktarii yookaan sababa taasise keessaa tokko osoo jechuu barbaaden. Itti deebinaa kan Itoophiyaa kana ammallee akkasuma kan Somaaliyaas yoo fudhanne amman Somaaliyaan immoo ijaaramuma biyya ta'uuma ishee kaasee gaafuma biyya taatee seera dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti beekamtii argattee biyya erga taatee kaaseeyyuu isa duras lolli adda addaa ture keessoo isheetti waraanni adda addaa ture wal waraansi qaamolee hidhattootaan walii isaanii wal waraanuudhaan haga ammaatti nagaayyuu hin qabdu isheenis alaaf keessaa waraanamaa jiraatteetti. Hagaaraatti. Innis maali rakkoo sirni dimokiraasii biyyattii keessatti shaakalamuu dhabuurraa kan ka'e gaaffiin sabootaaf sabaaf sablammootaa biyyattii keessatti fudhatama dhabuurraa kan ka'e biyyattiin madda hokkaraa fi jeequmsaa madda rakkoo nageenyaa akka gaanfa Afrikaattu kan biyyoonni adda addaa qubatti qaban taatetti achis sirnuma biyyattii sirna abbaa irreen humnaan cafakee uummata biyyattii bulchaa ture irraa kan ka'e rakkoo jabaa keessa jirti. Kanaafuu maddi rakkoo gaanfa Afrikaa keessa jiran kan Itoophiyaa fi kan Somaaliyaa gabaabsee kaase maddi isaanii sirnarraa ka'aa siin jechuu barbaadan. Dhibdeen nagaa sirna biyyoonni lamaan hordofan irraa akka ta'edha kan natti mul'atu.
Dhugaa keetti Somaaleen sirna qabu ishee yoo hin beekoni Somaalee mootummaa hoteelaati jedhee nu baddani. Hoteeluma jalaa hin baane yeroo hundumaa buusii biyyoonni waraana erganiitiin eegamti. Erga Saayid Baarreen kufee waggaa 33 duraatii biyyatti hin deebine. Akkasuma akkuma jettudha Itoophiyaa keessas rakkinoonni amma nageenya guddaatu jira. Ka Oromiyaa ilaalte lola guddaa jira. Amaaraa keessa lola guddaa jira. Tigraay illee waraana dhaabbate malee lolli jira. Nageenyi hin jiru. Dhaabuma siyaasaa lolaa ture deebi'ee wal qoodee uummata jeeqee uummannis gariin bakka irraa hin galle waan gaarii jette. Ani immoo lama naa kenniteetta Jibuutii fi Eritiriyaa. Akka waliigalaatti biyyoonni arfan kun gaanfa Afrikaa irra jiranii hariiroo adda addaa qabu. Jechuun hariiroo isaan wal fakkeessuu qabu. Tokko aadaan isaanii wal fakkaatu biyyoonni arfan kun. Aadaan hawaasa achi keessa jiraatu namoota keessa jiraatu dhiigumaanuu amantummaan iyyuu wal fakkaatu. Yeroo dheeraa keessa hariiroo amantii yookaan dhiigaallee qabu. Eertiraa fi Itoophiyaan amantaanis gosootaanis tokko baay'een isaanii bileenfaa makuushidha. Bulisa goofai. Tigreen immoo wanni immoo kunaamanis kuushidha asis jiru. Warri Tigree jedhaman isaa Semeetikoo warri ta'an immoo Tigraay faanas Amaaraa faanas firooma qabu. Amantiidhaan isaanis Ortodoksiidha. Biyya kana keessas tolaan isaa ta'u lolaan bulaniiru warri Eertiraa 1952 Haayile Sillaaseen paarlaamaa isaanii diigee humnaa fideera ayyama Ingilizii fi Ameerikaatiin. Akkasuma Somaalee fi Itoophiyaanis sabni isaanii Oromoo fi Somaaleen tokkodha. Ijoollee kuush amantiinis wal fakkaatu. Jibuutii soo fudhatte kan Somaaliyaa keessa jiran kan Oromiyaa keessa jiran achi keessa jiru saboonni amantiinis kan Eertiraa keessa jiru achis jiru Afaaronnis. Kanaaf biyyoonni arfan kun wanta wal fakkeessuu qabu. Aadaa wal fakkaataa, amantaa wal fakkaataa qabu. Dhiigaan illee iddeetti walitti dhufan jira. Lammataa biyyoonni arfan kun yoo Jibuutii fi Eertiraa fi Somaalee ta'e malee kan isaan waliin wal lolleen jiru. Jibuutiin qaama Itoophiyaa turte jedhameera. Miniliktu waggaa 99 gurguree Faransaayitti kennee waggaa 99 booda namni gaafatu waan argamneef deemtee achumatti biyya taatee hafte. Malee qaama Itoophiyaa turte jedhamti. Eertiraa fi Itoophiyaan wal waraananiiru waggaa lamaaf ammas wal gaarreeffannaa irra jiru. Bara wayyaanee wal waraananii turan. Eertiraa, Itoophiyaa fi Somaalee wal waraananiiru ammas wal gaarreeffannaa irra jiru. Jibuutii fi Itoophiyaan warraan fagaatanis walis wal lolanii dooniidhaan faayidaadhaaf walitti hidhatu. Jibuutii fi Eertiraan wal waraananiiru. Eertiraan Somaalee Al-Shabaab irratti ijaartee bobbaastee nagaa dhorkitaa turte. Amma immoo michoomaniiru. Kanaaf biyyoonni kun tuttuqaa baay'ee walirraa qabu gaanfa Afrikaa kuni. Kanaaf kuni nagaan gaanfa Afrikaa akka hin qabaanne nagaan akka badu godheera. Biyyoota kanaaf gamma oggalaallu Eertiraa yoo ilaalle Eertiraan nagaa kan qabdu nagaas kan namaa kennitu miti. Eritiriyaan dhaaba siyaasaa Shaabiyaa irraa kan hafe kan jedhamu hin jiru hayyamamu biyya sana keessatti dhaaba siyaasaa karaa nagaa qabsaa'uu hin danda'amu. Karaa nagaa pireesii yookaan miidiyaan barreessuus haa ta'u raadiyoof haa ta'u televezyiiniin tokkollee hin hayyamamu intarneetiin hin jiru. Biyya biraa faana quunnamuun dhorkaadha. Miidiyaaf gaazexeessitoonni bilisummaa hin qaban namni dhuunfaas bilisummaa hin qabu dhaaba siyaasaa biraa ijaarratanii keessatti gurmaa'uun hin danda'amu. Amantii mootummaan hayyameeru 4 qofa isaaniin ala warri peentee jedhaman hayyamuun dhorkaadha hin hidhamu. Socho'uu hin danda'amu. Kan achi keessa jiraachuu hin danda'amu yoo Shaabiyaa fi Shaabiyaa deeggarte qofadha. Dargaggeessi umurii isaa guutuu waraana keessatti dabarsa. Kolleejjiin hin jiru, yuunivarsiitiin hin jiru. Kolleejjii IT tokko jalqabanii turanii. Yuunivarsiitii Asmaraa cufameera. Kan biraan hin banamne, kolleejjiin biraan hin banamne, yuunivarsiitii biraan hin banamne. Tokkichi isaan qaban waggaa waggaan kan isaan eebbisan biyyi biraa waggaa yuunivarsiitiidhaa eebbisiisu ganna isaan garuu dirree waraanaa leenjisiisaa warra nama waraanaan leenjisanii baasu. National Service jira. National Service kun garuu hin daangeffamne biyya heera mootummaa qabdu miti. Biyya mormitoota baay'ee Afrikaa kana ishee biratti ijaarte bobbaastedha. Biyya isheen deeggarte immoo morkattuun aangootti bahee hin beeknedha.
Biyya Itoophiyaan akka jeeqamtu akka goolamtu barbaadduudha. Garuu immoo akka badduun barbaaddu Itoophiyaan dadhabdee jiraattu barbaadduudha. Gaafa Itoophiyaa jaalattu qabeenya irraa saamuu waan hundumaa irratti hirmaachuu barbaaddi seentee gaafa Itoophiyaa faana wal abdu immoo mormitoota irratti ijaaruu fi nama biyya biraa Itoophiyaan jaalanne faana guuza deemtee kan dibbee baattee rukuttu qarshii kan fiddee ittiin irratti nagaa booressuu irratti kan hojjettudha. Eritiriyaan qabeenya lafa keessaa qabdi. Warqeen jira gara Gaash Paarkaa. Galaanni diimaa ishee qurxummii fi boba'aa qaba. Qabeenyi otootti fayyaan jiraatee nagaan jiraatee qabeenyi namni ishee biyya alaa jiranii dhufanii misoomsuu hin danda'ama. Garuu kooministii sooshaalistiidha waan ta'eef qabeenya horuun dhuunfaan ayyamamu. Dukaanonni jiranis cufamaniiru, hoteelli dhufaas cufanii jiranii kan jirus kan mootummaa fi mootummaan hidhata qabudha. Nam tokko daldalaa ta'ee qarshii 300 ol kiisii keessa kaawwachuu of harka bulchuu hin danda'u. Naaqfaa isaanii baankii galchuu qaba. Yoo baankii galchiin guyyaa 2 bulee irratti samsama. Eertiraa seenuun salphaadha, ba'uu rakkisaadha. Uummanni baay'een kaabineen isaanii malee caffee hin qabanii, paarlaamaan qabanii, kaabinee qabu. Kaabinoonni sun immoo akka kaabinee Iraaqii durii dudulloomaniiru. Namni hulaa argatee hin gana. Yeroo baay'ee uggura jala tureera mootummaan suni. Garuu erga Itoophiyaa faana araaramni irra jedhanii Dr. Abiyyi wajjiniin fooyya'inni addunyaa irraa fooyya'ee ture. Lola Tigraay wal qabatee jeneraalonni uggurri Ameerikaa irra keessatti jirti. Isaayyaas garuu hin gaafatamne. Sanyii balleessituunis sanyii duguguusinis maqaan isaa keessa hin jiru. Biyya karaa fi ibsaa bishaan galfattee tura baay'een isaa dhukkubni badaan jiru biyya sana. Barnootaa fi fayyaa babal'isuudhaan beekamti. Biyya anatu sii beeka jedhudha mootummaan jiru. Kana waa'ee kana yoo jenne ofiisa abbaa ta'e Afrikaa igaadii diigee igaadii kan fakkaattu kan gaanfa Afrikaa ofiisa bocuu danda'u ijaaruuf nama yaaludha pirezidaantii Isaayyaas. Jibuutiitti yoo dhufne Jibuutiin uummata miliyoona tokko kas qabdi. Jibuutiin galiin ishee biyya alaarraa kan argattudha. Lafa isheef galaana ishee biyyoota gurguddootti kireessitee qabdi. Doonii ishee Itoophiyaatti waggaa hedduuf kireeffattee turraa galii guddaa argatti. Galaana ishee immoo fi qilleensa ishee Ameerikaatti kireessiteetti, Ingiliziitti kireessiteetti, Faransaayitti kireessiteetti, Jarmaniitti kireessiteetti, Jaapaaniitti kireessiteetti, Chaayinaatti kireessiteetti. Galii kanaan jiraatti. Dinagdeen ishee baay'een isaa isarratti hirkatu malee immoo wanta guyyaa guyyaadhaan barbaadan immoo Itoophiyaa irraa argatti. Itoophiyaa gaaf tokko hulaa itti cuftee biyya baddudha. Goolamni hawaasaa ka'uu danda'a. Jeequmsi ka'uu danda'a. Jumaa fi wanti nyaatamu wanti galu hunduu Itoophiyaa irraati. Biyya kana Oromiyaa irraati. Pirezidaantiin ishee nama Jibuutiitti dhalatanii guddatan natti fakkaatan dongoruu baadhee afaan Oromoo illee ni beeku. Direedawaas namatti deddeebi'aati. Jiraataniiru. Kanaaf Jibuutiin lola namaa keessa hin galtu biyya xinnoodha. Akka biyya walabaatti uf laalti. Garuu ofii ishee waa murteeffattu hin qabdu. Warra biyyoota amma maqaasii kaase kanatu gahee ishee murteessaa fi namni ishee loluu deemus hin jiru. Namni ishee itti bu'uuf deemu biyyoota kanatti bu'a waan ta'eef namni ishee tuquus hin jiru. Isheenis biyya namaatti hin buutu. Lafa keessaa fi galaana keessaa qabeenya nama qabdi garuu baafattee hin beektu. Birruma argatturraa fi doonii kireeffatturraatiidha. Hulaa galaanaa kireeffatturraa jiraatti. Hamma kana wayne gaanfa Afrikaa irratti egaa nagaa maartu dhoorkaree yoo jenne ani akka kootti sadiidha. Sadan kana nan kaasa'anii ati san sitti fakkaatu kaaftanii meeta dursime. Meetti fufeetu. Ayyee sadiitu nagaa dhorka isaan kana. Tokko waan keessa biyyoota kanaati. Keessa biyyoota matuma isaanii biyyootuma arfan kanatu matuma isaaniitu ofiis nagaa dhabanii keessa isaaniitti ollaa isaaniis nagaa dhorku. Gaanfa Afrikaa sana arganii biyya kanis lolu keessa sanaati jechuudha. Lammataan immoo biyyoota alaati. Fedhii alaa. Fedhii biyyoota alaa. Isaanidha. Isaanis fedhii qabu gaanfa kanarra. Teessuma lafatti irraa kan ga'e. Maaliifin gaanfa Afrikaa kuni hulaa Atlaantikii irraa Meeditiraaniyaa irraa gara Eeshiyaatti dabarsudha. Ameerikaa irraa Awurooppaa keessa baasee kan daldalli guddaan darbu asirraani. Galaana sanarra. Addunyaa kana hundumaa kan quunnamsiisu karaa gabaabaan isa kanadha.
Egaa amma baay'ee biyyoota arfan kana laallee amala isaanii keessaa fi alaa isaan qabanii walii isaanii kan isaan wal fakkeessuuf waan adda godhu amala isaanii ilaalleerra. Maaltu immoo akka walii kalaatti biyyoo gaanfa kana yookaan biyyoota arfan kun akka isaan nagaan dhabne godha. Naannoo kana maaltu nagaa dhowwaa maaltu dhukkubsachiisa yoo jenne tuttuqneerra. Waanuma sadiidha kakootti itti fufuu dandeessa. Sababa sadiirraa dhufa nagaa dhabuun dhukkubsachuun gaanfa Afrikaa tokko. Amala mootummoota arfan kanaa keessaaf alarraa qaban. Amala isaan qaban lammaffaa fedhii ajantoonni yookaan biyyoonni alaa qaamonni alaa gaanfa kanarraa qaban. Sadaffaa siyaasa bishaaniiti. Siyaasa bishaanirraa ka'uudhaaf biyya kana keessa Itoophiyaa faana walitti hidhata, Sumaaleettis Eertiraatis walitti hidhata. Ka'umsi bishaan Abbayyaa biyya kanadha. Bishaan Abbayyaa irratti immoo biyyoonni hedduu dinagdeen isaanii warri hundaa'ee jiru. Keessattuu Ijiptiin dinagdeen ishee harki 99 jiru jireenyi biyyittii kanarratti inni hundaa'ee jiru. Bara Minilikii fi Ingiliiziin walii mallatteessan 1902-03-59 bishaan harka guddaa akka Ijiptiin argattudha irratti waa ijaaruun danda'amu kan jedhu bara durii sana. Obbo Mallas fa'aa garuu siyaasa kana jijjiiraniiru. Isaa boodas Dr. Abiyyiinis dhufanii itti fufaniiru. Hidhaan ijaarsa laga Mormor irratti ijaaramaa jiru siyaasa gaanfa Afrikaa kanaa jijjiireera. Duraan olaantummaa kan qabdu Ijiptiin, dhageettii guddaa kan qabdu Ijiptiin nyaatamteetti. Hojii ji'oopolitiksii irrattis haa ta'u, dippiloomaasii irrattis haa ta'u gama hundumaatiin jeeqamteetti Itoophiyaan irratti ol injifannoo argatteetti. Hidhaa Abbayyaa ijaaruun jechuudha. Kanaaf gaanfa Afrikaa kana keessatti wanta ta'u keessatti Ijiptiin fiigdee dhuftee rakka ishee keessa galfatti. Yoo Itoophiyaan biyya tokko faana wal dhabde karaa garasii dhaqxee biyya sana faana hin jiraa jetti. Hidhaan sun ijaaramuun Ijiptii kan waan an fudhuuf an qabuuf an gadhiisisu waan wallaalchiseef takka gara liigii Arabaatti fiiguu, takka biyyoota Arabaatti fiiguu, takka gola mootummoota gamtoomaniitti fiiguu, takka Ameerikaatti fiiguu, takka gamtaa Awurooppaatti fiiguu, takka baankii addunyaatti fiiganii liqii dhowwachiisuu, takka maallaqa addunyaatti ijaarame maallaqa addunyaatti fiiguun kuni waan qabduuf gadhiisuu dhorkee mo'amtee teessee turte. Kanaaf Itoophiyaan keessaan yoggaa nagaa dhabdee siyaasni ishee sabateensa dhabee wal danda'uu fi wal dandamachuu wal dhaga'uu siyaasa walii obsuu fi dirree siyaasaa walii bal'isuun wayita dhibee walii dhuufa adamsuun wal ajjeesuun yoggaa hammaatu isheen oggis mormitoota ijaaruutti fiigdi. Eenyuun qabattee? Eertiraa qabattee. Kun carraa baneeraa fi siyaasni bishaanii tokkoffaa kan Mormor qofa miti. Kan hulaa galaanaa argachuu illee jira. Itoophiyaan fedhii hulaa galaanaa argachuu irraa kaattee Sumaalilaand faana waggaa wal hubannoo irra geessu. Sumaaliyaa dallansiise. Sumaaliyaa dallansiisuun immoo warri Itoophiyaan jaalanne akka isaan fiiganii itti harka isaanii keessa galfatan karaa Sumaaliyaa godheera. Eertiraan fiigdee galteetti kan gaanfa Afrikaa irratti hin argamne Ijiptiin illee harka ishee keessa galfatteetti biyyoonni Arabaa harka keessa galfataniiru. Kanaaf siyaasni bishaanii gaanfa Afrikaa kun akka inni amma meeshaan waraanaa itti kuufamee Itoophiyaa fi Sumaaleen akka hanga wal doorsisuu fi meeshaa hanga bitatanii ibsa walirratti baasuu fa'aa hanga xiyyaara kee mooraa daangaa kiyyan seenii waliin jechuu ragahaniiru. Itoophiyaa fi Eertiraanis morkattoota walitti ijaaraa jiru. Faannoo fi warri faannoo fakkaatan Eertiraa jiru. Andargachuu Siggeefaa dabalatee, Nu'aamin Zallaqeefaa dabalatee, gaazexeessitoonni warri faana turan Eertiraatti naanna'u, Ijiptiitti naanna'u, Kuduriitti deebi'aniiru. Eertira Itoophiyaanis morkattoota as keessaa qabdi kan Eertiraa. Birgaadeer Amaaduu moo eenyu jedhan tokko morkattoota Awurooppaa keessa naanna'ee kan hiriira deeggarsa Isaayyaas orko tokko jira.
Brigaadir moo Birgeedii Nahamuudha? Brigade. Nahamu Birgeedii jedhama. Nahamu Birgeediin waan asitti ol gahii godhataniiru gara Tigraay kana keessatti wanta waajjira babbanatan Affaar keessatti wanta babbanatan fakkaata kan Eertiraan jedhanii. Sumaaleenis Itoophiyaa irratti morkatootan ijaaraa jechaa jirti fakkaatteetti. Itoophiyaanis kana gootiin gootuu kan yeroon deebisu ta'a jechuudha. Kanaaf siyaasni bishaanii kan biraan Jibuutiin dantaa kana keessa laallachaa jirti. Itoophiyaan hulaa galaanaa karaa Somaalilaandiin argadhattee deemuun ishee Jibuutii waan gammachiisan fakkaatu. Kanatti irraa cita. Horii guddaatu irraa cita. Kanaaf inni taajuraa siin kennaa, bulchiinsaallee siin kennaa koottuu jechuun nagaa buusuuf haa jettu malee waan goomii fakkaata, qarshii na biraan deemii fakkaata. Garuu boodarra bulchiisaayyuu dhibbaa siin kenna hin jenne anoo jetteetti. Gaafa duraa garuu ibsa gaafa baasu ministeera jaala bulchiinsa isaa sittan kennaa koottu jettee turte booda immoo dhibbaa sittin kennuu jette Itoophiyaatti jechuudha. Kan waraanaa irra qubachiisuu immoo siin ayyamuyyuu jetteetti. Itoophiyaanis hulaa galaanaa sanarratti waraana qubsiifachuu yaaluun ishee guddina dinagdee guddina uummatarraa madda. Asirratti Jibuutii irratti biyyoonni hedduun hoggaa marsanii argaman. Awurooppaa irraa dhuftee, Awurooppaa fi Eeshiyaa irraa dhuftee Turkiin hoggaa Somaalilaandii samii fi galaana Somaaliyaa qabattu. Somaaliyaa dhuftee. Ijiptiin hoggaa dhuftee Somaaliyaa galaana Somaaliyaa irra qubattu. Itoophiyaan maalii jechisiisa nageenya koof na sodaachisaa jetti. Galaana ani sanarra qubadhuun barbaadaa jetti kun gaaffii sirrii natti fakkaata. Tokko siyaasa galaanaatu kana fide bishaanii kana fide lammaffaan rakkoodhuma keessaa mootota biyya arfaniiti. Isaayyaas morkittuu arguun barbaadu. Siyaasaan isaa malee ani sii beekaa malee homa tokko arguun barbaadu. Anatu si guddisaadha biyya yoomse balleesseera. Itoophiyaa keessattis dimokiraasii fi siyaansii wal danda'aa hin jiru. Walidhuun walajjeesuun afaan qawwee walitti duuluun jira. Hiyyummaan ija baaseera. Matta'aan malaamaltummaan karaarra deema. Yoggaanni taaksii qabatee deemu agarta matta'a. Malaamaltummaa. Kanaafi nageenya dhibuun keessa isaaniitti biyyoonni akka isaan Oromiyaa keessa galfatu godheera. Sudaan keessa lolli jiraachuun Itoophiyaa keessatti saka nagaan dhibuu godheera. Itoophiyaan biyyootuma Afrikaa bahaa jiran keessatti illee waltuttuqaa gaarii hin qabdu. Amma Sudaan kibbaa daangaa Itoophiyaa qabattee akka jirtutti himamaa jira karaa Gaambeellaa irraa. Sudaan kiiloomeetira 50 karaa Alfashagaa seentee qabatteetti himama. Ture waggaa 2021 akkuma lolli ka'een 2020 akka lolli ka'eeni Tigraay keessatti Tigraay keessa nagaan hin jiru Oromiyaa keessa naannoo Amaaraa keessa lolatu jira. Hiyyummaa ija baaseera namni hiyyoomeera. Kun sabatiinsa biyya kanaa dhorkeera biyya keessaa. Itti dabalee immoo fedhiin galaanaa fedhiin siyaasaa ulaa galaanaa argachuu siyaasni bishaanii mootummaan qabate imaammata mootummaan biyyoota kanaas qabatan imaammata hajaa alaa irratti isaan qaban imaammata isaan hordofanis rakkoon akka dhalatu godha. Imaammanni mootummaa Itoophiyaa amma jiru ulaa galaanaa qabaa ka jedhudha. Xiyyeeffannaa biyyoota ollaaf kennuudha. Kun immoo murtee tokko hoggaa darbu mufachiiseera akka Somaaliyaa fa'a dursamee irratti yaadameera yaadamnee hin beeku. Garuu diinota fidee itti naqeera Somaaliyaatti Eertiraan fiigdee dhaqxeetti Ijiptiin fiigdee galteetti biyyoonni biraas galaniiru. Inni sadaffaan argaa dhorku gaafa Afrikaa fedhii biyyoota alaati. Emireenni maal jetti mas keessaa? Sudaan keessa maal jetti? Itoophiyaa dantaa Itoophiyaa keessa maal jetti? Somaaliyaa keessa maal jetti Emireetiin? Ijiptiin maal jetti? Somaalee Turkiin mataan ishee bidisa. Turkiin parsantii 30 qabeenya galaana Somaaleen qabdu keessa ka jiru isheetu baafata fudhate. Parsantii 30. Albuuda isaa ta'u qurxummii. Ijiptiinis akkasuma qilleensa eeguu galteetti. Qilleensa samii fi wanni nuti su eegaa abbaan tokko sin tuquu jiru. Kun gahee guddaa qabu. Arabnoo Qaataaroo. Amerikaan fa'aa Ingiliziin fa'aa maalirra jiru? Raashiyaan fa'aa maaliif deggaru? Tokkummaa Somaalee. Somaalilaandiin akka bilisa baatu maaliif diddu Chaayinaan fa'aa? Ingiliziin maaliif diddeeyo? Ingiliziin silaa Somaalilaandii isheetu bulchaa ture. Somaaliyaa Itaaliitu bulchaa ture. Fedhii alaa kuni as keessa jira. Amma Emireetonni gamtaa Emireetota Arabaa
boba'aan as Itoophiyaa keessaa, Tigraay keessaa, Beenishaangul keessaa guuramu kun eessa dhaqa? Maaliif nagaan dhiba? Maaliif Sumaalee keessaa qixee buufatteetti doonii sanaa maaliif tolfatte? Doonii barbaraa kan isheeti. Itoophiyaan achi keessaa akka baatu maaliif godhame? Barabbo Mallas parsantii 19 qabdi ture Itoophiyaan doonii keessaa barbaraarraa hin jiru ammaan. Maaliif? Kuni fedhii biyyoonni alaa irratti qabanidha. Teessuma lafa kanaa kan jalqaba jedhe teessuma gaanfa Afrikaatu bakka tarsimawaadha. Murteessaadha. Daldala doonii addunyaatu achi keessa darba. Eeshiyaatti dhiyoodha. Awurooppaattis dhiyoodha. Eenyu caalaayyuu naannoon kun gaanfa Afrikaa Awurooppaattis kan geessu. Eeshiyaattis kan geessu dhiyoodha. Chaayinaaf, Hindiif, Jaappaaniif, Raashiyaaf, Kooriyaattis dhiyoodha. Awurooppaan silaa gamtaan Awurooppaa silaa mana balbala funyaani. Ameerikaan illee akkasuma. Dantaa isaanii waan eeggataniif biyyoonni gurguddoo dhufanii gaanfa Afrikaa irra taa'anii kan samiirratti saatalaayitii hidhanii lafattis galaana keessattis kan wal basaasanii teessuma qabaatan. Kanaaf biyyi kun yoo tokkoon ishee tasgabbooftee guddattee uf dandeesse isaan kana dorgomuuf deemti. Kanaaf biyyoonni arfan kun akkan jiraannes akkan bannes gochuun gahee warra alaati. Yoo tasgabbaanii guddatan, yoo ciman dinagdeedhaan nagaa qabaatan, dimokiraasii yoo jiraate, nageenyi yoo jiraate, misoomni yoo jiraate, siyaasni tasgabbaan yoo jiraate, isaan kanaaf dorgomuu dhufa, dhiibbuu dhufa. Maal jechuu sirraati anis akkasiin qabaatu dhufa. Akka kanan taaneef nagaan akka dorgomu barbaadama. Kun immoo Ijiptiin imaammata dhaabbataadhaan qabdudha. Baay'inni bishaan laga Abbayyaarraa deemuu akka ishee hin miineef Itoophiyaan yeroo hundumaa hojii manaa kennamee fi wal nyaatu goolamuu ta'anii gochuu qabdi. Kana natti fakkaata baay'ee. Irratti siida'uuf maqmaaqsi tokko jira amma waa'ee nageenya Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti kaafni keessaa qabxii ijootu tuttuqteetta. Aangoo maqaan hin tolu warra immoo karaa irratti siidhanii jedhee waraabessatu harreedhaan jedha. Maalsiin jechuu barbaadeenii ilaalleessu maaltu jira beektaa amma gaanfa Afrikaa kana miti akkuma Afrikaa bahaa kanatti nagaaf tasgabbiin dhufuufi biyyoonni gaanfa Afrikaa arfan kun murteessoodha. Sababa biyyoonni gaanfa Afrikaa kun wal nyaataniif yookiin walii isaanii wal nyaataniif yookaan keessoo isaaniitti wal nyaataniifis deebiinsa deebiin rakkoo kana baha Afrikaattis rakkoodha. Kanaaf murteessoon biyyoota arfan kan yoo biyyoonni arfan kun keessi isaaniis akkuma jette akkaataatti bakkoota sadiitti qooddeen keessi isaanii yoo nagaa qabaate walii isaanii yoo nagaa qabaate qaamoleen alaa fedhii isaanii kana giddugalaa godhatee biyyoota isaan qunnaman waliin bifa tarsiimoo ta'een yoo wal utubanii jiraatan baha Afrikaas guutummaa guutuutti nagaaf tasgabbiin dhufuu danda'a. Ammoo maddumti rakkoo jedhamee jala muramee beekamuu qabu biyyootuma arfan kana. Maddumti rakkina jedhamee addunyaan qubatti qabdu biyyoota gaanfa Afrikaa kana. Tarii reeshoo wal caaluu danda'u malee hunduu qixuma gaafatamu. Siyaasa gaanfa Afrikaa siyaasa baha Afrikaa kan akka foolii godhatu taasisee jaroota kan biyyoota sadan kan. Fakkeenyaaf biyyoota arfan kan Eertiraa fudhachuu dandeessa. Biyya ana malee mootummaa ana malee natu sii beeka dimokiraasii karaa ani irra sii tarsaaseen irra deemta irra shaakaluu qabda kan jedhamu. Itoophiyaa fudhachuu dandeessa. Itoophiyaan immoo amma deebitee fakkeenya ta'uudhaan biyya jeequmsa guyyaatti biyyi namni lammiileen ishee keessatti dhumaa oolu. Biyya yeroo hunda gadadoon dhaga'amu. Biyya rakkoon siyaasaa gari malee hammaataa dhufe Itoophiyaadha yeroo ammaa kana. Somaaliyaa kaasneerraatu kaasteeti. Somaaliyaa silas yeroo ammaa kana akkuma ta'e biyyoota sadan biyyoota ala qaama alaatu asiif achiin dhiibee jiraachisaan ala mootummaa of dandeesse sirna ofii ishee ofiin of ijaarte ittiin biyya ishee jiraachistu hin qabdu biyyattiin akka biyyaatti. Al-Shabaab waan inni gochaa jiru laal. Halkaniif guyyaa kaadiroota hoteela galan
baay'ee carraan al-shabaab sun achi ilaaliin kana booda Itoophiyaan maal ta'uuf deemti kan jedhus ilaaluu qabna. haa ta'u anamma gama keenyaanii rakkoon dhalate kuni gama anaaf naa laatame keessa gama biyyoota kana lamaaniin rakkoo kan uumes sirnoota kana nan jedha kanaaf maddi rakkoo kanaas furmaanni rakkoos warruma sirna kana keessa bulchantu furmaatatti fiduu danda'a. Maali? Olaantummaa fi birmadummaa biyyaa eeguuf keessoo keerraa bareeddee keessoo keerraa waliin taanee tokkummaan keessoo kee cimee diina abbaa fi injifachuu dandeessa. Hin injifatamas miti har'as dhugaa dubbachuuf taanaan wanni amma siyaasni bishaanii jette kun akkas bololi'u kuni hagas maras waanuma dhufee dhiibee biyya kana sodaa keessa galchus hin jiru garuu alkallattii fi kallattiidhaanis iddootti dhiibbaa uumuu qaba. Fakkeenyaaf hawaasni biyya kanaa maal keessa jira? Mootummaan xaa'oo dhiisee bor snaayiperii fi bireenii irra darbee misaayilota bituutti deema. Yeroo kana jiruuf jireenyi warri qabeenyaan xiqqaatan yookaan qabeenya diinagdeettiin gadi bu'aa galii gadi aanaa argatan akkam ta'uuf deemu. Rakkoon teeknooloojii mudatu humni namaa maal ta'uuf deemu kan jedhu kun irratti xiyyeeffatamee ilaalamuu qaba. Kanaaf silaati otoo beekaadha malee ani yeroo hunda jecha kanan dubbadha beekaa ilaalame bira darbama malee biyya kana keessatti nagaa waaraa fiduuf guyyaa shan miti guyyaa lamatti murtoo siyaasaa ta'uu fudhatanii beekuun sirnaan isa barbaachisa. Dubbattee ittiin gadda kana isaa karaa nagaan qabsaa'uuf karuma nagaa carraa mijeessitee fi isa marii barbaaduuf marii too mijeessitee fi isa araara barbaaduuf araara too mijeessitee fi isa guddina barbaaduuf isa immoo fedhii addaa qabuufis dhufee yaada isaa gurguratu asitti dhufee haa ilaallatu minjaala irratti taa'ee haa dubbatatu yoo hin bitamaaf ta'e bitatee innis kan barbaadaa godhatu hin bitamu taanaan immoo yaadota irra jireessa walitti fidanii walitti araarsuudha. Kun immoo salphaadha. Kana nama rakkoo nam tolcheeti malee ka uumamaa waaqayyo nutti fide miti. Yookaan kan uumaan itti rakkadhaa abbaan fee sinaa lolu jedhee kan asii gadi nutti darbate miti. Kanaaf biyyattii kana keessatti kutannoo nagaaf qaban ilaaluu dhabuurraa kan ka'e har'a of keessa darbanii ala isaaniitti ba'ee ala isaaniirra darbanii yookaan gaanfa Afrikaa kanaatti biyya rakkoo maddi rakkoo ta'etti argamedha. Kanaaf maddi rakkoo biyyoota kana akkatti kaaste walii isaaniitiinis ofii isaaniitiinis keessoo isaatiinis furmaata itti kennanii agas mara waan baay'ee sodaachisu miti. Kanaaf sirnoonni nama sirna jedhe sirnoonni biyyoota kana keessa jiran otoo dhaabbatanii of ilaalanii gaanfa Afrikaa miti. Akkuma Afrikaattu akkuma jette biyya godina istiraatiijii tarsiimoodha. Godina addunyaan barbaadu. Qaamoleen alaa kunuu dadhabbina biyyoota kana arganiitu bara waan biraaseeteet. Laafina biyyoota kana maddi rakkoo isaanii eessadhanii qaawwaan siyaasaa gaanfa Afrikaa eessadhanii dhufaniitu dantaa fi fedhii isaanii raawwatu malee silaatii tokkummaan jiraate biyya kana keessatti nagaaf tasgabbiin bu'ee isa kaaniif itti qophaa'amuu danda'a jechuu danda'a. Ilmaayyoo akka raffaatti rakkoo kan ta'ani ila keessoo mootummoota sanaa fedhii biyyoota alaa biyyoota biroo sadaffaan siyaasa bishaaniitiin jedhamti. Ilmaayyoo arfaffaan immoo ni jira yoo akka manatti mul'atutti arfaffaani qabeenyuma biyyoota arfan kanaayyuu isaaniif dhibeedha. Fakkeenyuma tokko siin kaasa. Amma kaameraamaaniin keenya agarsiisa teessuma gaanfa Afrikaa yoo laalle Saawudii fi yookaan giddugala bahaa fi gaanfa Afrikaa kana wal bukkaa qaqqabu ne laalle Saawudiin amma tokkoffaadha jedhamti miti boba'aa oomishuudhaan. Otoo Eertiraan boba'aa baafachuu jalqabde Galaana Diimaa keessa Sumaaleen biyya galaanaan guutamte biyya boba'aa guddaa qabdudha. Itoophiyaanis biyya boba'aa guddaa qabdudha. Biyyoonni kun otoo tasgabbaa'anii nagaa qabaatanii siyaasni isaanii tasgabbaa'ee hiyyummaa keessaa baasuu kan isaan dandeessisu qabeenya uumamaa kan lafa jala akka ajaa'ibaatti qabu kan galaana keessaa.
Otoo Sumaalee fi Eertiraa fi Itoophiyaan boba'aa baasuu jalqabanii boba'aan akkas teessuma lafaa akkas jigee dhaqee gara Saudiitti akkuma agartan kana. Saudiin keessaa qottee baafattu suni as galagala. Inni achi cobuu suni bishaan akkas dambali'ee lafa keessatti boba'aan achi deemee achi gadi ba'u kuni as galagalaa Saudummaan tokkoffaa fi bileenerummaan ishee jalaa hir'atu mala. Kanaaf akka isheen tasgabbooftee boba'aa lafa jalaa albuuda lafa jalaa qabdu kan akka hin baafanne taasifamti gaanfi kun. Qabeenyi sun rakkoodha jechuudha. Otoo qabeenya baafatanii teknooloojiidhaan cimanii qonna keessaa baanii industirii fi teknooloojiidhaan otoo cimanii kan bituu danda'u humna gabaatu jira gaanfa Afrikaa. Uummata miiliyoona 100 fi miiliyoona 45 caalutu jira. Otoo biyyoonni arfan kun walitti gurguratanii gabaa guddaa wal utubanii wal nyaachuu walitti gaarreffachuu waan xinnoo gochuu baatanii falli jiru sababootuma arfan kanatti yaadudha mootummoonni. Siyaasa keessa biyyoonni Afrikaa arfan gaanfa Afrikaa irra jirtan Itoophiyaa, Sumaalee, Jibuutii, Eertiraa taa'aati tokko arfanani jedhe kanatti yaada. Jechuun keessan tasgabbeessaa dirree siyaasaa bal'isaa. Siyaasaan Itoophiyaan buluu dandeesse. Itoophiyaan impaayerri ishee diigamuu dhiisuu ni malti. Yoo siyaasni fedhiin siyaasaa mootummaa bira jiraatee morkattoota bira jiraatee karaa nagaan gaaffiin deebi'e karaa nagaa wal ta'anii mari'atan wal ajjeesuu fi akka duriitti deemuu nafee akka Minilikiitti deemnaa Haayile Sillaaseen du'e. Akka Haayile Sillaaseetti waan deemnaan Dargiinis bade. Akka Dargiitti deemnaan Mallas illee du'e sirni isaas faana du'e. Mootummaan Dr. Abiyyis akka Ihaadegii fi akka Dargii fi akka Haayile Sillaaseetti deemuu dhiisee akka Minilikiitti deemuu dhiisee bara baraan maqaan Dr. Abiyyi akka gaariitti akka ka'uuf waan gaarii jecha jalqaban jira. Garuu baay'ee isaa otoo gabara siyaasaa kana xiyyeeffatanii wal ajjeesuu, wal hidhuu, wal farrajuun keessaa bahamee akkuma Finfinnee irratti hojiin gaarii jalqabame guutuma biyyattii keessattis nagaa buusuun jalqabame. Keessi yoo tasgabbaa'e misooma waliin fiduu dhufa. Yaada walii gumaachuu dhufa. Wal dorgomuu jechuun wal ajjeesuu miti. Yaada walii gumaachuudha. Yaada gumaachanii biyyattii kana Itoophiyaa yoo barbaadan akkamitti waliin jiraachifnaa jedhamee dhufuu mala. Warrumti amma biyya ijaaruuf biyya walabaa taate ijaaruuf deemuu jedhamayyuu tarii siyaasni ishee tasgabboofnaan lakki Itoophiyaa jedhuu ni malu. Garuu akka duriitti deemuurraa otoo mootummaan Dr. Abiyyis ilaalee warri kaanis Eertiraanis Sumaaleenis Jibuutiinis keessa isaanii tasgabbeessanii nagaa buusanii misooma fidanii tokkummaa uummatanii alaa immoo siyaasa imaammata alaa isaanii immoo kan hunda isaanii hin miine garuu immoo biyya isaanii immoo kan bu'aa buusuu danda'u irratti imaammata haaraa qabaatanii dantaa biyyaa tiksaa fedhii ofii eeggachaa warra kaanis akka miinetti hojjetamee hulaan galaanas karaa dhufuu danda'u irratti hojjetamee karaa siyaasaan warra diina ta'anii fedhii isaanii ollaa keenya qabatanii nurratti duuluu barbaadanis karaa ofirraa qolachuu hin danda'amu irratti qolatamee qabeenya Afrikaan gaafa Afrikaan qabdu kanatti lafa keessaa humni namaa qabeenyadha. Lafa keessaa fi lafarra qabeenya guddaa jira. Kana itti fayyadamanii biyya misoomsuun guddisuu hin danda'ama. Jaappaan, Indooneeziyaa wanni ta'uu hin danda'ama. Akkuma yeroo gabaabduu keessatti biyyuma amma Turkii fiddanitti gurgurtoon ayyuu dhiisi. Ammuma Taayilaandii iyyuu ga'uu hin danda'ama. Yeroo gabaabduu keessatti. Hammuma warra Singaappoor ga'uu hin danda'ama. Guyyaa wagguma 10 keessatti. Garuu kophaa koo qofan da'aa nana jedhetu sirriidha jechuun addama Mallas irraa, Mangistuu irraa, Haayile Sillaasee irraa, Minilik irraa, warri Sudaanis jeneraalota darban irraa, Eertiraanis eenyurraa barataa Eertiraan immoo silaa aangoo gadhiisneen warra kaan itti kenneen agarre Isaayyaas eenyurraa akka baratu hin beeku. Sumaaleenis ollooma gaarii irratti otoo kana irratti lakkina isaanii baranii yaadanii nagaan dhufuu ni danda'a. Maaliin walitti duuttuu waraabessan agartuu jedhama. Kanaaf nagaan dhufuun ni danda'a Afrikaa baraatti garuu Afrikaan bahaa gaafa Afrikaa kun dhukkubarra jirti sababii isaa eerreerraa falasaaf immoo mootummoonni gaafa kanarra jiran sababoota jenne kana isaanis itti dabalanii ilaalanii kun nutti mul'atedha. Isaaf fala kennuuf yaaluun inni guddaan keessa ofii irratti hojjechuun fala ta'a. Yookiis gaafa Afrikaa nagaa argattee biyyittiin fakkeenyummaa beelaa fakkeenyummaa waraanaa
kan waraanitti meeshaan itti gurguramu ta'uun hafee biyya beelofte fakkeenya gaanfa Afrikaa biyya wal waraantu fakkeenya gaanfa Afrikaa biyya dhibeen itti hammaatu fakkeenya gaanfa Afrikaa jechuun hafee biyya daftee guddina keessa galte gaanfa Afrikaa jechuun dhufuu ni mala karaa kanaan kan jedhu falas keenya irraa daawwattoota keenya baay'ee kanaan xumuru. Kanumaan naa gulamu. Egaa daawwattoota keenya dhibeen gaanfa Afrikaa irratti hundoofnee sababni isaa maalii amala isaa kan jedhu laalleerraa sababoota arfan tokko amaloota keessaaf alaa isaan qabanis laalleerraa rakkinoota kanaafis sababadha kan jedhan keenya sababa kanaafis immoo faladha kan jennutti fakkaate keenya irraa asirraa waa hubattu kan jedhu abdii keenyadha daawwattoota keenya yaadas nuun gahaa sagantaa kana hordofaa share like subscribe gochuun dagatiin akka YouTube TikTok fi kan biraanis nu hordofan dhaamsa keenya baay'ee nagatti dhaamanne gaa. Fayyaanuu ta'an hordoftaniif egaa akkuma kaasne waan haaraa waan barnoota ta'uu jennee egaa amma dandeenyu daawwattoota keenya biraan geenyerraa waan nu daawwataniif hedduu isaan galateeffanna. Nagaatti torbee dhimma biraa walitti deebina sagantaa kana kan waraabee fiditti godhe Habtaamuu Barraati. Anda Sodula fi baay'ee na cooliin turre nagaatti.